Akkam jirtu nagaa keessanii? Jira galata Rabbii. Gorsa tokkoon isiniif qooduu barbaada na dhageessuu laata? Maali yoo jettanii waan isinitti himuu barbaadendes abdiin kutiin. Eeyyee irra deebiin sitti himaa abdiin kutiin. Namni abdii hin qabne ifatutti dukkanaa adeema. Namni abdii hin qabne osoo nyaataa jiru kan boorii beela'a. Namni abdii hin qabne osoo uffataa jiru kan boorii daara. Namni abdii hin qabne otoo jireenyi itti tolaa jiru kan boorii haara. Dhaga'i hima. Namni abdii qabu garuu dukkana keessatti ifatitti argama. Gadda keessatti gammachuu labsa. Waa'ee har'aa osoo hin taane waa'ee booriif carraaqa. Fuuldurri isaa ifa. Yoo cufaa ta'eyyuu banaadha jedhee itti deema. Yoo dukkana ta'eyyuu ifadha jedhee itti deema. Yoo har'a beela'eyyuu boornan quufa jedhee yaada. Kanaafuu abdiin kutiin nama abdiidhaaf ammayyuu lafti ganama. Dhugaan sitti hima. Nama abdatuuf lafti ganama. Galatooma.